Hashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuf odeeffannoo guyyaa irraa qabannee simbiraan geenyetti jira. Oduuf odeeffannoo guyyaa irratti kan simbiraan geenyu Hangirmaa Guddisaa akkasumas Beenyaa Shiramuu ogeessa kaameraatiin immoo Lammii Salomoon dhufaana jira. Hamma oduuf odeeffannoo xumuraan simbiraan geenyetti dhufaana turan affeerraa keenya. Egaa Beenyaa akkuma beekamu oduuf odeeffannoon keenya yeroo baay'ee kan irratti xiyyeeffannu jalqaba irratti biyya irraa eegalla. Egaa wanti taateewwan biyya keenya keessatti akka biyyatti ta'amaa jiranii fi akkasumallee wantoota akka Afrikaa keessatti wantoota ta'an dubbiin ijoo kan ta'anii fi akkasumallee wanta akka addunyaatti wantoota ijoo ta'an daawwattoota keenyaan karaa foddaa TV FIBtiin gahaa akka jiru kan yaadatamudha. Egaa oduuf odeeffannoo guyyaa irraatiin egaa kan eegallu biyya keessaa eegalla. Egaa yeroo ammaa kana keessatti illee wanti akka biyyatti kimmoo xinnaan guddaanis namni hundi kan beeku yeroo ammaa kana keessatti dhimma waraana amma biyyatti keessatti gaggeeffamaa kan jiru kunis egaa dubbii ijoo inni kan ta'eetu jira. Egaa kana wajjin wal qabatee waraanni amma biyyatti keessatti gaggeeffamaa jiru maalirra gahee jira? Waraanni amma biyyatti keessatti gaggeeffamaa jiru kun sadarkaa maalirra gahee jira? Yookiis immoo bu'aa maalii fidaatee jira? Yookiin immoo miidhaa maalii fidaatee jira? Bakka waraanni kun gaggeeffamaa jiru kana keessatti lammiilee naannoo waraana kana keessatti achi keessatti kan argaman haala akkamii keessa jiru kan jedhu kun waan tokko jechuun ni danda'ama jechuudha. Egaa akkuma beekamu egaa waraanni kun egaa waraanni naannoo Tigraay wajjin wal qabatee kan adeemsifamaa jiru gara baatii 11tti seenaa akka jiru ji'a kurnaffaa kana keessa seeneeti jira. Gara ji'a 11 seenuudhaaf kan adeemaatu jiru. Egaa kana wajjin wal qabatee waraanni erga naannoo Tigraay keessatti egaa waraanni egaa humnoonni TPLF egaa waraana kaaba Itoophiyaa kan kaabatti qubatee jiru irratti tarkaanfii fudhateera kan jiru. Egaa sababa waraana kana ta'uudhaan kan waraanni eegalame. Haa ta'uuti malee waraanni egaa yeroo baatiiwwan naannoo ja'a lammaffaaf sadaffaa kana keessatti bara 2012 keessatti eegalame kun egaa haalaan kan eegalame ture. Sababa kanaanis egaa mootummaan federaalas egaa waraana isaa banuudhaan gara naannoo Tigraay magaalaa Maqalee akkasumas bakka garaagaraa to'annoodhaan akka inni qabatee jiru kan himamaatee jiru. Haa ta'uuti malee erga yeroo dheeraa booda achitti erga taa'ee booda immoo waraanni raayyaa ittisa biyyaa Maqalees naannoo Tigraay keessa bahee akka yookiin immoo waraanni gartokkeen akka dhaabbate yookiin immoo sababa qonnaa yookiin immoo yeroon qonnaa waan ga'ee jiruuf qotee bultoonni naannoo san keessatti jiran oomishaa fi oomishtummaa isaanii hojjechuu keessatti gahee isaanii akka bahanidha. Sababa godhachuudhaan naannoo san keessaa kan inni baheetu qabatamaan lammiilee naannoo san keessatti jiraatan namoota nagaa naannoo san keessatti jiraatan daa'imman jaarsolii namoota humnaan dadhabootaan hundi isaanii sababa waraana kanaatiin miidhamaa akka jiranidha kan himaatu. Egaa akkuma kaastee waa'ee dhimma lola kaabaatti adeemsifamaa jiru egaa waa'ee hedduu kaasteetta. Haa ta'uti garuu yeroo ammaas qondaaltonni mootummaa naannoo Amaaraa jechaa kan jiran weerarri kun humnaa ol akka hammaatee jirudha. Kanaan wal qabatees immoo darbees gara addunyaatti illee akka iyyataa jiran wanti agarsiisu jira. Kunis maalidha? Akkuma ammatti kaastee egaa pirezidaantiin naannichaa akkuma jiranitti waan isaan jedhan akkuma jirti ta'e ittaanaan isaaniis hawaasni idil addunyaa yakka abuutti raawwataa jiru kana callisee ilaaluunsaa nuuf gaaffiidha kan jedhus kaasaniitu jiru. Kanaan wal qabatee yeroo ammaa isaanis deeggarsi namoomaallee gahaan akka hin jirretu kaasaa jiru. Yeroo ammaallee baqattoonni naannoo akkuma kaastee buqqaatonni 500 akka jirantu ta'e baqattoonni garaagaraallee gara naannoo miliyoona tokko tuqaalamaallee keessummeessaa akka jirantu ka'aa jira. Kanaan wal qabatee lolli tokko yeroo ka'u yookaan immoo wal dhabdeen tokko yeroo uumamu gama siyaasaatiin kan miidhamu gidduutti hawaasidha. Akkasumas hawaasni idil addunyaa kana birmachuu qaba. Gocha gareen abuut yookaan humnoonni Tigraay kun naannolee Amaaraa keessatti raawwachaa jiran kana hawaasni idil addunyaa kun callisee ilaaluu hin qabu. Waraana gartokkee deeggaruu hin qabu kan jedhus ka'aatu jira. Yeroo isaan dhukaasa gartokkeen dhaabbatutti isaan dhukaasa kana fudhachuu waan hin dandeenyeef kun immoo maal nutti agarsiisa? Hawaasni addunyaa waraana gartokkee deeggaraa akka jira kan jedhus itti aanaan pirezidaantii kun haasa'anii jiru. Itti aanaan pirezidaantii Dookter Faantaa Mandaafiroo akka kaasanitti yeroo amma naannicha keessatti hawwanillee bakkeetti daa akka jiran deeggarsi namoomaa gaanillee akka hin jirre akkasumas bakki ciisicha iddoo buqqaatotaallee akka hin jirree fi haala humnaa ol ta'een naannicha keessatti rakkoon gama waraanaatiin wal qabatee mudate rakkoo hammaataan hawaasarra dararamni hammaataan hawaasarra gahaa akka jirutu odeeffamaa jira. Kanaafis immoo falli hawaasni idil addunyaa birmachuu akka qabu gochaa gareen abuut kun raawwataa jiru callisee dhaggeeffachuu akka hin qabneef darbees haala dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti loogiin garaagaraa akka jiruu fi kanaafis qaama dhimmi ilaalu wajjin mari'ataa jira kan jedhus kaasanii jiru jechuudha itti aanaan pirezidaantii kun.
Egaa asirratti dabaluudhaaf itti aansuudhaanis ammas sababa waraana kanaatiinis magaalota kanneen akka Waldiyaa kan immoo Walloo keessatti akkasumas magaalota xixinnoo Gondar keessatti argaman baay'een isaanii keessatti namoonni sababa waraana kanaatiin xiyyeeffannoodhaan saamicha garaagaraa keessatti illee akka isaan hirmaachaa akka jiran egaa saamichi haala cimaatiin akka naannolee bakki waraanni gaggeeffamaa jiru keessatti illee gaggeeffamaa akka jirudha kan himamaa jiru. Kan hojii wal qabate asirratti dabaluudhaaf dhaabbileen deeggarsa namummaa maqaa yookiin immoo addunyaatti kan dhaabbatan namoota sababa waraanaatiin sababa biyyoota fakkeenyaaf lammiileen sababa dhibee garaagaraatiin lammiilee sababa waraanaatiin qe'ee isaanirraa buqqa'aniif deeggarsa hatattamaa akka isaaniif qaqqabudha kan dhaabbates kan innis kaayyoo fi galmisas kana ture. Haa ta'utu malee fakkeenyaaf yeroo waraanni Tigraay naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture san keessatti dhaabbileen gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti jiran akkasumallee dhaabbileen gargaarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa kan jiran baay'een isaanii namoota naannoo yookiin immoo lammiilee Tigraay keessatti sababa waraanaatiin miidhamaa kan jiraniif akkuma beekamu yeroo garaagaraa keessatti ajandaa godhachuudhaan deeggarsi namummaa gara Tigraayitti akka adeemu yookiin immoo daandiin nuuf haa banamu jechuudhaan yeroo garaagaraatti kaasaa akka turanii fi akkasumas deeggarsi namummaa lammiilee Tigraay fi raawwatamuu qaba yookiin immoo bira gahamuu qaba kan jedhu yeroo garaagaraatti kaasaa turanii jiran. Kana qofa osoo hin ta'in deeggarsi namummaa deeggarsi midhaan nyaataa deeggarsi yaala fayyaa deeggarsi garaagaraa uummata Tigraayiif yeroo garaagaraatti taasifamaa tureetii jira. Haa ta'utu malee amma waraanichi dirree waraanas naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessa yeroo ammaa kana keessatti waraana kan gaggeeffamaa jiru. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti harka caalan kun immoo dhibbeentaa guddaan yeroo ammaa kana keessatti sababa waraana kana kan miidhamaa kan jiran jiraattota naannoo Amaaraa keessa kan jiran jiraattota naannoo Affaar keessa kan jiran. Kanaaf lammiileen yookiin immoo namoonni naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti kan jiraatan yeroo ammaa kana keessatti deeggarsa hatattamaa deeggarsa midhaan nyaataa deeggarsa yaala fayyaa deeggarsa garaagaraa kan isaaniif barbaachisu deeggarsa bu'uura jireenya isaaniitiif barbaachisu kan yeroo ammaa kana keessatti haalaan kan isaan barbaachisu kana keessatti dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa yeroo ammaa kana keessatti immoo fakkeenyaaf kan akka Ameerikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ameerikaatti USAID faan wantoota kanaaf yeroo isaan callisan kana keessatti immoo egaa gaaffii biraa uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf imalli isaanii yookiin immoo galmi isaanii namoota sababa garaagaraatiif miidhamaniif namoota waraana namoota dhibee garaagaraatiif miidhaman egaa gargaaruun egaa kaayyoo isaanii ta'ee namoota naannoo Amaaraa fi namoota naannoo Affaar keessatti sababa balaa kanaan dararamaa jiran immoo deeggaru yookiin immoo deeggarsa namummaa taasisuu dhabuun isaanii immoo egaa akkuma dursa hin jedhan egaa gaaffii kan kaasu jechuudha. Egaa gara oduu odeeffannoo gara biraatti mul'atu akka biyya keenyatti oduu odeeffannoo gara biraatti yeroo ceenu immoo egaa yeroo garaagaraatti namoonni bakka garaagaraa ta'uudhaan yakka garaagaraa ni hojjetu. Akkasumas namoota abbootii qabeenyaa ta'an ijoollee isaanii maatii isaanii qabuudhaan ukkaamsuudhaan egaa birrii hamma kanaa fidaa qarshii hamma kanaa fidaati qaama nama keessan fudhatan jechuudhaan yeroo isaan bilbilanii yeroo isaan nama rakkisaa turan miidiyaalee yeroo garaagaraatti illee himumaatu jira. Kana malees namoonni baay'een egaa biyya alaa keessa taa'uudhaan nama lammummaa biyya alaa teessan fuudhanii erga ukkaamsan booda maatii isaaniitti bilbiluudhaan abaluun ilmi keessan na bira jiraa qabannee jirraa yoo birrii hamma kanaan nu erguu baattan ilma keessan ni ajjeefnaa jechuudhaan sodaachisuudhaan maatii sodaa guddaa keessa galchuudhaan egaa saamicha garaagaraa irratti kan isaan galanis ni jiru. Akkuma kaaste egaa wanti amma asirratti mul'ate kun yeroo garaagaraatti wanti baratamaa ta'e biyya kanatti illee baratamuu habaatu malee biyya adda addaa keessatti bifa fiilmiitti wanta teenye daawwataa turre ta'uun isaa ni beekama. Haa ta'uti amma gara biyya keenyaatti kan dhufe kun yeroo garaagaraatti ni beekama namoonni jireenya isaanii fooyyeffachuu kan haala jireenyaa barbaaduuf kallattii garaagaraatiin ni deemu keessumatti godaansa biyya alaatiin wal qabate rakkoon kun qunnamaa kan jirudha. Kanaaf immoo yeroo garaagaraatti namootumti illee isin baasna jedhanii akka bifa daldalaatti yeroo waan garaagaraa hojjetan ni argama. Bifa daldalaatti waan isaan walii galanii boodas birrii sana ergi fudhatanii booda birrii dabalataa argachuuf yakkaa kana akka hojjetantu himamaatu jira. Kanaan wal qabate egaa yeroo amma manni murtii egaa olaanaa federaalaa namoota kana qorannoodhaan bira ga'ee jedhee adabbii kana kan dabarseetu jira. Haa ta'uti garuu qorannoon gadi fageenyaa yoo gaggeeffame kanaa ol wanti akka jiru namatti mul'isa. Namoonni kun akkas godhaniin keessumattuu harkaaf miilleedhanii reebuudhaan bishaanitti yakka sukkanneessa gaazii naqanii obaasuudhaan lubbuun nama 8 akka darbellee himameetu jira. Gochi kun akka hin babal'anneefis namoonnis immoo goonfamanii gara sanatti imalanii balaa kanaaf akka hin saaxilamnellee wanni kun barumsa muraasanii taasisa jenneetu amanna namoota gocha akkasii irratti hirmaatan kanaaf illee barumsanii dabarsa jennee jirra. Haa ta'uti garuu walumaa galatti
yakkoonni akkasii raawwataman kun namoota godaansa irratti bobba'an keessumattiyyuu karaa Libiyaa kana akka babal'atu yeroo garaagaraatti kaa ture kun garuu qabatamaadhaan wanta argameef waan ta'e keessumattiyyuu gammoojjii Libiyaa keessatti wanti raawwatamaa ture kanaan wal qabatee illee diraamaan garaagaraa gocha sana agarsiisu illee daawwataa yeroo turetu jira ammas taanaan garuu gochi kun deddeebiin mul'achuu danda'a qorannoo gara fuulduraatti ifoomsuus jiraachuu danda'a garuu haa ta'uti yakki kun yakka suukkanneessaa fi sababa kanaanis lubbuun nama 8 akka darbe qorannootiin bira gahameera jechuudha. Kana wajjin wal qabatee namoonni yakka namoota ukkaamsuu gidarsuu fi maallaqa saamuu raawwatan namoota 4 irratti egaa murtoon seeraa irratti murteetii jira. Kana wajjin wal qabatee egaa namoonni arfan kunneen teessoo isaanii biyya Liibiyaa keessatti teessoo godhachuudhaan namoota lammummaan isaanii Itoophiyaa, Eertiraa fi Suudaan ta'an kana erga ukkaamsan booda maatii isaaniitti bilbilanii maatii isaaniitti erga isaan bilbilan booda wanti ta'ame maali? Egaa maatii isaaniitti erga bilbilan booda daa'imni keessan ijoolleen keessan yookiin immoo namni fira keessan yookiin immoo ilmi keessan nu bira jira akkana erga jedhanii booda erga sanii birrii $1,000 akka nuuf ergitan jechuudha kan isaan maatii isaaniitti kan isaan rakkisaa akka turedha. Egaa namoonni gocha kana raawwatanis egaa qabamanii jiran namoonni arfan kunniin teessoo isaanii Liibiyaa keessa kan isaan godhatanii yakka kana keessatti kan isaan hojjechaa akka turedha kan himatu egaa. Sababa kanaanis egaa maatii yookiin immoo namoota garaagaraa qabuudhaan lammummaan isaanii Itoophiyaa akkasumas lammummaan isaanii Eertiraa lammummaan isaanii Suudaan kan ta'an kan erga qabanii booda gara maatii isaaniitti bilbiluudhaan maatii cinqii guddaa keessa erga galchan booda gara namoota 8 akka ajjeesanidha kan himamee jiru. Egaa haa ta'utu malee karaa Interpoolitiin qabaman egaa namoonni yakka kana hojjetan erga qabanii booda gara biyyattiitti egaa dhufuu isaaniis gara poolisiin biyyattii kan himee jiru. Egaa namoota kanneen kana keessatti egaa murtoon seeraa irratti darbee jira. Egaa tokkoffaarratti Kidaanee Zakkaariyaas kan jedhamu hidhaa umrii guutuuti egaa kan adabamee jiru akkasumas birrii $1,000,000 egaa kan adabamee jira egaa hidhaa umrii guutuutti irratti murtaa'ee jira. Lammaffaan immoo Amaanu'eel Yirgaa hidhaa cimaa waggaa 18 irratti murtaa'ee jira. Akkasumas Sisaay Waadaa immoo hidhaa cimaa waggaa 16 Saaba Mandar immoo waggaa 12 irratti egaa murtaa'u hidhaa cimaa akka irratti murteessee jiru egaa poolisiin biyyattii kan beeksisee jiru jechuudha. Egaa gama oduuf odeeffannoo keenya biraatiin ammas gamuma biyya keessarra jira dhimma gama daangaa Sudaanii fi Itoophiyaatiin wal qabatee lola kaaba Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabame keessumatti humnoonni TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhatan jedhanii walitti bu'iinsi federaalaa fi isaan gidduutti uumame wal qabatee yeroo sana daangaan Itoophiyaa fi Sudaan gidduus weeraramee ture jechuudha. Yeroo sanatti egaa Sudaan lafa daangaa bakka amma Alfaashiqaa jedhamu sana qabattee akka turte miidiyaaleen addunyaa garaagaraas biyyi keenyas kan beektu ta'uusaa tu beekamaadha. Egaa yeroo sanatti bakka qabatte kanattis immoo utuun turiin bu'uuraalee misoomaa babal'isaa turuun ishee ni beekama. Kanaaf wal qabates yeroo darbe dubbii maan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftiinii Sudaan bakka qabatte sanatti illee bu'uuraalee misoomaa akka isheen babal'isaa turte miidiyaaleef ibsa laatanii turanii jechuudha. Tibba kana immoo kanis immoo gidduu kana immoo wanti dhagahamaa jiru egaa Sudaan bakka amma Alfaashiqaa jedhamu daangaa Itoophiyaa fi Sudaanitti dhiyaatu kana dhibbeentaa 90 deeffadhira jettu kanatti bu'uuraalee babal'isaa turte keessaa riqicha hojjechuudhaan eebbisiistee jirti. Egaa eebba kanarratti egaa ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdookis irratti argamanii bifa adda ta'een riqicha kana eebbisaniitu jiru jechuudha. Egaa kana wajjin wal qabatee akkuma beekamu egaa daangaa Itiyoo Sudaan kana gidduutti egaa yeroo dheeraadhaaf haata kaaroo guddaa keessa kan isaan galanii kan isaan akka jiran egaa yeroo garaagaraatti illee himaas jira. Egaa loltoonni Sudaanis egaa yeroo garaagaraatti illee egaa naannoo yookiin immoo qotee bultoota Itoophiyaa naannoo daangaa san keessatti jiraatan yeroo isaan haadhiidhaanis egaa yeroo garaagaraatti illee akka dhageenya jirus egaa ni yaadatama. Kan wajjin wal qabatee egaa yeroo waraanni naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture egaa raayyaan ittisa biyyaa gara daangaa Sudaan yookiin immoo bakka daangaa walitti bu'iinsa ammaa jiru kana kan inni qubatee jiru sababa waraana Tigraay keessatti eegalameef bakka san gadhiisetti kan gara Tigraayitti yookiin immoo waraana TPLF wajjin gaggeessuudhaaf kan adeeme yeroo san keessatti kan sababa godhachuudhaan egaa Sudaan lafa qaba kan jedhan maqaa yookiin immoo waan hin taaneen lafa daangaa yookiin immoo Itoophiyaan lafa narraa fudhattee jirti kan jedhan weerara eegalte. Weerarri ishiin eegalte kunis egaa lafa narraa fudhatamedha. Fakkeenyaaf Alfaashiqaan kiyya jechuudhaan kan isheen achirratti egaa waraana kan isheen bantee fi lafa baay'ee akka fudhattedha kan himamaa jiru. Kan hojii wal qabatee
Akka ummatti kaafteen egaa daangaa Itiyoof Sudaan gidduutti bakka amma hata kaaruun uumaa jiru bakka walitti bu'iinsi Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti uumaa jiru kana keessatti Sudaan bu'uuraalee ijaarsaa garaagaraa bakka sanatti ijaartee jirti. Kan akka fakkeenyaaf riqicha gurguddaa bakka sanitti egaa kan isheen ijaartee jiru Alfaashqaa kana keessatti jechuudha. Egaa kana wajjin wal qabatee egaa pirezidaantiin egaa Sudaan Abdallaa Hamdook illee bakka itti argaman egaa ajajaa waraana biyyattis egaa achitti argamanii haasaa taasisanii jiran egaa haasaa taasisan kana keessatti illee kan isaan jechaa jiran lafa Itoophiyaa irraa parsantaa 92 ol deeffannati jira. Kanaafis egaa karaa dippiloomaasii ta'eenis egaa yookiin immoo karaa barbaadamee fudhachuu akka hin dandeenye kan isaa hima jira. Egaa kunis kan inni agarsiisu egaa yeroo ammaa kana keessatti Sudaan kallattii biraatiin egaa akka Itoophiyaatti yookiin immoo Itoophiyaa irratti rakkina uumuu akka barbaade yeroo garaagaraatti illee dhimma hidha Abbayyaa irratti illee kan ilaalte yoo ta'e egaa dhimmi hidha Abbayyaa kun illee gara biyyoota Afrikaanotaan akka furamuu hin dandeenye fi gara dhaabbata mootummoota gamtoonitti biyyoonni akka Ameerikaa giddu galummaan furuu akka qabanii fi bishaan marsaa lamaffaan Itoophiyaan akka hin guunne yeroo garaagaraatti dhiibbaa guddaa akka uumaa akka jirtuu fi bishaan marsaa lamaffaa kun Itoophiyaan kan guutuute nuti tarkaanfii mataa keenya akka fudhannu fi jechuudha yeroo garaagaraatti sodaachisaa akka jirtudha kan himaatu jiru. Egaa haa ta'uti malee Sudaan yeroo garaagaraatti mallattoolee haasawaa sodaachisaa ta'an haa kaaftu malee egaa wanti ammaatti wanti ishiin goote illee hin jirtu. Akkuma isaan jedhanitti egaa wanti dhimmi laga Abbayyaas ta'e dhimmi laga Abbayyaas yookiin immoo dhimmi laga daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti bifa dippiloomaasiitiin furamuu qaba kan jettus Itoophiyaan. Yeroo garaagaraatti wanti waraanaan yookiin immoo wanti garaa waraanaatiin furmaan dhufu tokko illee hin jiru. Kanaaf dhimmi daangaas karaa dippiloomaasiin karaa nageenyaatti karaa mariitiin furamuu akka qabudha. Yeroo garaagaraatti kan isheen yaada dhiyeessitee akka jirtu kan yaadatamu. Egaa odeeffannoo akkuma amma kaaste dhimma Itiyoo Sudaan keessaa utuu hin bahin egaa tibba darbe immoo Sudaan jechaa kan turte dhimma walitti bu'iinsaa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu jirullee nan araarsaa walitti fida kan jettus kaaste turte. Haa ta'uti garuu mootummaan Itoophiyaa dhimma kana fudhachuu akka hin dandeenyes kaasaa ture. Dhimmi daangaa gama sanaan rakkoon utuu jiru Sudaan dhimma kana gidduu nan gala jechuun ishees waan biraa agarsiisa kan jedhu kaasee ture mootummaan Itoophiyaa. Haa ta'uti garaa yeroo ammaa kana bu'uuraalee misoomaa kana eebbisuun ishee bakka sana akkuma matamma kaaste qonnaan bultoota adda addaa fi abbootii qabeenya adda addaa oomishaalee akka saalixii wantoota adda addaatu facaafamaa ture. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa bakka sana to'achee jiraachuun ishee Itoophiyaan garuu dippiloomaasiidhaan naniika gama lolaa ittiin galu lolaa hin barbaadu jettee haasaa akka turte Itoophiyaanis ni beekama. Haa ta'uti garuu isaan amma akka waan mirkaneeffatanitti riqicha ijaaruun sun maal agarsiisa? Gama Itoophiyaatiin immoo deebii laatame maaltu jira kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Hayyee egaa odeeffannoo biyya keessaa baane egaa odeeffannoo gara biyya alaatti yeroo ce'u egaa yeroo ammaa kana keessatti akkuma beekamuun egaa guyyaa lama dura egaa Afrikaa keessatti Zaambiyaan filannoo biyyaalessaa gaggeessiteeti jirtu. Filannoo pirezidaantummaa biyyattii keessatti egaa gaggeeffameeti jira. Egaa filannoo Zaambiyaa keessatti gaggeeffame kanaanis egaa hoogganaan paartii mormituu Zaambiyaa Hichilema filannoo kana injifatanii jiran. Egaa filannoo kanas egaa kan isaan Hichilimaan paartii mormituu keessaa isa tokko yommuu ta'an filannoo Zaambiyaa kana keessatti kun filannoo pirezidaantummaa Zaambiyaa keessatti gaggeeffame kanas egaa dhibbeentaa 50 yookiin immoo dhibbeentaa guddaadhaan kan isaan injifatan. Egaa kunis egaa filannoon Zaambiyaa keessatti gaggeeffame kunis egaa karaa nagaatiidhaan kan raawwatamee jiru. Filannoon Zaambiyaa kun keessatti egaa sagaleen buufata filannoo naannolee 156 keessatti kan kennameeti jiru. Egaa kana wajjin wal qabatee paartiin mormituu caalmaa dhibbeentaa 50 kan inni injifatee jiru. Egaa Hichilimaan dureessa beekamaa Zaambiyaa keessatti dureessa guddaadha. Nama beekamtii guddaa akka qabu egaa yeroo garaagaraatti illee kan hima. Egaa Hichilimaan kanaan dura illee filannoon Zaambiyaan egaa filannoo yeroo garaagaraatti adeemsu kana keessatti yeroo marsaa 5ffaaf illee filannoo keessatti filannoo pirezidaantummaa irratti hirmaatanii jiru. Haa ta'uti malee egaa mo'uu hin dandeenye injifachuu hin dandeenye garuu marsaa 6ffaa kana keessatti garuu egaa Hichilimaan filannoo kana harka guddaan kan caalmaa guddaan kan isaan injifatanii jiran. Egaa lakkoofsi namoota paartii mormituu Hichilimaa kana kan isaan filatanis egaa miliyoona 2 ol akka ta'anii fi pirezidaantii duraanii Lungu immoo namoonni filatan miliyoona 1 naannoo gara miliyoona 1tti kan isaan filanidha kan himamee jiru. Kana wajjin wal qabatee
Egaa Hichelimaan erga aangoo pirezidaantummaa biyyattii filannoo kanaan wal qabatee erga mo'atanii booda egaa xiyyeeffannaan Zaambiyaa keessatti nuti wanti hojjennu dinagdee biyyattii keessatti guddisuu keessatti namoonni kinuma lammiileen dinagdee isaanii gidhaan akka guddatan shoora olaanaa akka qabaatanii fi gahee guddaa akka dura eegamuu fi itti gaafatamummaa guddaa akka qabnuu fi kanas gara hojiitti akka jijjiirruudha kan isaan himan. Kana hojii wal qabatee nuti lammiileen Zaambiyaan tokko taanee Zaambiyaa gara fuulduraatti ni tarkaanfachiifna jechuudhaan kan isaan dhaamanii. Kana hojii wal qabatee egaa Zaambiyaa keessatti filannoo jaafaa yookiin immoo filannoo pirezidaantummaa kana keessatti lammiileen Zaambiyaa parsantaa 70 ol kan ta'an kunniin filannoo isaanii gaggeessuun isaanii immoo filannoo Zaambiyaa keessatti gaggeeffame kun seena qabeessa ta'eeti jira jechuudha. Tole oduu odeeffannoo keenyaan Afrikaa ala yoobaan immoo dhimma Afgaanistaanii fi Taalibaan gidduu jiru kan ilaallu ta'a. Egaan tibba darbe yookaan immoo torbee darbe keessa Taalibaan kan humna waraanaa Ameerikaatiin aangoorraa ari'ame deebi'ee Afgaanistaan keessumatti teessoo mootummaa kan taate magaalaa Kaabul to'achuunsaa kan yaadatamudha. Egaa kanaan wal qabatees jiraattonni yeroo adda addaatti yaada isaanii kaasaa jiru. Kanas wal qabatee bifa sodaatiinis bifa adda addaatiinis kaasaa jiru. Yeroo ammaatti Taalibaan keessumatti Afgaanistaan keessatti Afgaanistaanin keessatti wanti deemaa jiru sun Taalibaan keessatti dhimmi hannaa yookaanis immoo dhimmi yakka adda addaa raawwataa akka jirutu kaafamaa jira. Kana wal qabatee yeroo ammaa Taalibaaniin fakkaachuun bifa hannaatiin yeroo ammaa hawaasa adda addaa irratti wanti raawwatamu akka jiru hawaasnis kaasaa jiru. Ammatti wanti Kaabul keessa jiru wanti gaariin wanti ilaalamaa jiru akka jiru akka jiraattonni BBC'n jiraattota wabeeffachuun gabaasetti haalli hokkaraa tasgabbaawiyyuu hannii fi keessumatti iyyuu yakkaan garaagaraa raawwataa akka jirutu kaafamaatu jira. Egaa jiraattonnis maal jechaa jiru Taalibaan beekamtii idil addunyaa argachuu kan fedhu yoo ta'e dubartoota mirga dubartootaa kabajuu akkasumas hawaasa kabajuutu irraa eegamaa kan jedhutu ka'aa jira. Kanuma wal qabates yeroo ammaa suuqiiwwan adda addaallee manneen barnootaallee akkasumas hojiiwwan adda addaallee iddoo garaagaraatti dhaabbatanii akka jiranii fi yeroo ammaa hawaasni illee sodaa guddaa akka keessa akka jiru jiraattonni kaasaa jiru. Yakki saamichaa kun immoo iddoodhaa iddootti babal'achaa akka jirutu ka'aa jira. Kanuma wal qabatee utuu achuma keessa yeroo jirutti Baayidenis yeroo ammaa waraana isaanii achi keessaa baasuu isaatiin qeeqni adda addaa irratti ka'aa jiraatu malee isaan garuu yeroo ammaa kana yeroo sirrii fi yeroo filatamaattiin baasee lubbuun lammiilee Ameerikaa hanga yoomitti kan jedhullee akka dhadannootti qabataniitu jiru. Haa ta'utti garuu bara 2001 kan gara waraana gara Afgaanistaanitti bobbaasan pirezidaantiin Ameerikaa yeroo sana kan turan Joorji Bush haala kana bifa gaddaa keessa taa'een taate kana bifa gaddaa keessa taa'een ilaalaa jira kan jedhus qeeqaatu jiru jechuudha. Egaa pirezidaantii Baayiden kan kaasaa jiran nuti yeroo gara Afgaanistaan keessatti mootummaa haaraa hundeessuuf miti kaayyoon keenya kan jedhus kaasanii jiru. Yeroo itti Tiraamp irraa aangoo fudhatanitti illee taateen sun akka dhaabbatu keessumatti iyyuu lolli Afgaanistaaniif Taalibaan gidduu akka jiruu fi Taalibaanii wajjin waliigaltee mallatteessinee jirra kan jedhus kaasaatu jiru. Haa ta'utti garuu yeroo ammaa kana miseensonni Riippaabilikaanotaa kan Ameerikaa keessatti argamanis qeeqa irratti kaasaa jiru. Kun dirmamuu Ameerikaa irratti bara baraan jiraatee fudha taateen gama Joo Baayiden duubatti deebi'uusaan taateen achi keessatti mudate suni yeroo itti mudataa jiru kanatti dirmamuu Ameerikaa baroota dheeraaf irraa baduu hin dandeenye ta'eetu hafuu akka danda'utu ka'aa jira. Haa ta'utti garuu yeroo ammaatti kan jedhamaa jiru Joo Baayiden ammas jechaa kan jiran ani bara ittaanaa Obaamaa tures waraanni 6,000 gara Afgaanistaanitti yeroo bobbaafamettis mormii koo dhageessisaan ture sun kaayyoo keenya miti. Nuti wanti sirriin amma goone lammiilee keenyaaf loltoota keenya achi keessaa baasuun nuuf filannoo sirriidha. Kan loltuun Afgaanistaan loluuf fedhii hin qabne irratti lammiileen keenya aarsaa kaffaluu hin qabanii. Kanaaf ejjennoon keenya sirriidha taate kanatti hin gaabbu kan jedhus kaasaa jiru jechuudha. Egaa kana wajjin wal qabatee egaa akkuma kaafteen egaa Taalibaan egaa bara faranjoota 1994 keessatti kan Afgaanistaan keessatti kan hundaa'ee jiru. Egaa bara 1996 keessatti immoo walakkaa Afgaanistaan humnoonni Taalibaan kun bulchuu eegalan jechuudha. Haa ta'utu malee Taalibaan bara 1996 irraa kaasee walakkaa Afgaanistaan bulchuu eegalan malee namoota nagaa irratti yookiin immoo ilaalcha addaa waan isaan qabanii fi egaa kanaaf sababa kanaan namoota nagaa irratti yeroo isaan tarkaanfii fudhachaa jiran keessatti humnoonni neetoo fi humnoonni waraana
Ameerikaa gara Afgaanistaan keessaa bobba'uudhaan waggoota 20 oli kan isaan Taalibaan kana lolaa kan turan haa ta'uti malee garuu wanti isaan yookiin immoo qabatamaan bu'uura yookiin immoo wanta Taalibaan kana karaa ittiin balleessan karaa ittiin barbadanis wanti isaan argachuu hin dandeenyeef sababa kanaan egaa loltoonni Taalibaan kunis loltoota warra mootummaa Afgaanistaan akkasumas loltoota neetoo loltoota Ameerikaa baay'ee isaanii egaa ajjeesanii akka jiran yeroo garaa garaatti kan himamaa jiru egaa sababa kanaanis egaa neetoonis ta'ee humni neetoos akkasumas waraanni Ameerikaas egaa Afgaanistaan keessaa dhiyeenya kana keessatti kan achi keessaa akka ba'an kan himamee jiru haa ta'uti malee egaa qeeqni biyyoonni Awurooppaa yeroo ammaa kana keessatti Ameerikaa irratti kaasaa akka jiran kan himamaa jiru sababa kanaanis egaa guyyaa 10 kana keessatti humnoonni Taalibaan Afgaanistaan akkamitti qabachuu danda'an kan jedhus egaa biyyoonni akka Jarman biyyoonni akka Awurooppaa baay'een isaanii qeeqa guddaa kaasaa akka jiran kana qofa osoo hin ta'in biyyoonni nuti qaamonni kanaan duratti shoroo keessaa jennee maqaatti moggaafne kunneen yeroo ammaa kana keessatti olaantummaan duratti agarsiisaa jiranii kan jedhudha. Sababni isaas Taalibaan kanaan dura shoroo keessaa jedhametti kan inni beekamu. Kanaaf Ameerikaan neetoon achi keessaa barbadeessuu dadhabuu isaanii yookiin immoo isaan gara aangootti dhufuu isaanii fi waraanni neetoo fi Ameerikaa achi keessaa gadhiisanii baanu kun olaantummaa isaanii kan agarsiisudha. Kanaaf Ameerikaanis taatee Joon Baayidenis Donald Trump illeen yeroo kanaan dura yeroo bara aangoo isaanii keessatti humnoota Ameerikaa kan Afgaanistaan keessa yeroo dhiyeenya kana keessatti hin baafna achi keessaa hin baasna soo jedhaa jiranitti kan isaan aangoo irraa bu'an kana hojii lukate isaan irratti illee qeeqan akka kaa'aa jirudha kan himamaa jechuudha. Sababa kanaan humnoonni Taalibaan yeroo ammaa kana keessatti biyyattii bulchaa akka jiranii fi biyyattii aangoo akka qabatanidha. Egaa pirezidaantiin Afgaanistaanis egaa Ashraf Ghani illee biyya gadhiisanii bahanii jiranii sababa kanaan egaa namoonni lammiileen Afgaanistaan baay'een isaanis yeroo ammaa kana sodaa guddaa keessa jiran sodaa guddaa sababa irraa kan ka'e immoo daqee horii isaanii godaanaa akka jiranii fi yeroo viidiyoo wayii irratti yeroo oduu Aljazeera irratti qabatee baheen namoonni humnoonni waraanaa 6,000 kan ta'an Ameerikaan gara Afgaanistaan erga qubachiiftee booda lammiilee ishee achi keessa yookiin erga Taalibaan biyya qabattee booda lammiilee ishee Ameerikaa kan ta'an Afgaanistaan keessaa bahuudhaaf Ameerikaan humnoota waraanaa 6,000 ol gara Afgaanistaan qubachiiftee jirti. Egaa waraanni xiyyaarri waraanaa yeroo gara Afgaanistaan keessa lammiilee humnoota waraanaa yeroo inni achi keessa qabatee bahu lammiileen Afgaanistaan yeroo isaan xiyyaara irratti rarra'anii kun goommaa xiyyaara qabachuudhaan yeroo inni xiyyaarri balali'uudhaaf ka'u irratti rarra'anii yeroo irraa achirraa harcanii lafatti gadi bu'anis kun egaa miira guddaa yookiin immoo addunyaa kana keessatti egaa miira guddaa miira nama gaddisiisudha kan inni uumeetu jiru jedha. Sababa kanaan lammiileen Afgaanistaan yeroo ammaa kana keessatti soba yookiin immoo gadda guddaa yookiin sodaa guddaa keessa akka jiran sababni isaas haleellaan Taalibaan yookiin immoo kanaan dura waan hojii isaanii waan beekan fayila nama sodaachisuu irratti inni raawwatu jedhanii waan sodaataniif egaa sodaa guddaa akka keessa galanii akka jiran kan himaa jiru. Gama biraatiin immoo guyyaa 10 keessatti akkamitti injifachuu danda'an Taalibaanonni kan jedhus egaa kunis gaaffii biraa kaasee akka jirudha. Egaa gama biraatiin egaa xiinxaltoonni akka jechaa jiranitti egaa Taalibaan guyyaa 10 kana keessatti Afgaanistaan guutumaan guututti qabachuu isheetiif duubee ishee yookiin immoo duuba isaanii qaama biraatu jira. Fakkeenyaaf amma biyyoonni Ameerikaa jibban yookiin immoo biyyoonni diina Ameerikaa fakkeenyaaf amma Chaayinaa kaasuu hin dandeenye. Chaayinaa, Raashiyaa, Paakistaan, Iraaq, Iraan faan deeggara yookiin immoo deeggarsa waraanaa humnoota Taalibaan kanaaf deeggarsa taasisaa akka jiranii harka lafa jalaatiin deeggarsa taasisanii akka jiran malee kophaa isaaniitii miti kan mootummaa Afgaanistaan kuffisuu kan danda'an yookiin immoo biyyarraa hari'uu kan hin dandeenye jechuudha kan himamaa jechuudha. Akkuma gaatiyyuu kaastegaa yeroo ammaa kana gaa lammiileen Ameerikaas biyyatti gadhiisanii ba'aa kan jiranidha. Haa ta'uti garuu akkuma amma kaaste lammiileen kun utuu baqachaa jiranis keessumattiyyuu lammiileen Ameerikaa wayita xiyyaaraan fe'amanii gara biyya isaaniitti akka deebi'aniif egaa Joo Baayiden loltoota 6,000 dabalataan erganii jiru. Haa ta'uti garuu balaa achi gidduutti uumameen yeroo ammaa lubbuun nama 7 badee akka jirudha. Kunis maali yeroo wayita gara sanatti baqatanitti lubbuun nama 7 akka badeetti himaa jira. Yeroo ammaa kan jechaa jirtu gaata akkuma matti kaastee lammiileen Afgaanistaan keessumattiyyuu Taalibaan ijaan ba'aa kan jedhuuni gara iddoo addaatti baqachaa akka jirantu mul'ata. Walumaa galaa garuu Joo Baayiden ejjennoon keenya sirriidha. Yeroo nuti dabarsine irratti hin taane yeroo nuti amma ejjennoo nuti fudhanne sirriidha. Kan waraanni Afgaanistaan loluuf fedhan qabnetti lammiileen keenya aarsaa kaffaluu hin qabu kan jedhu jala sararanii dubbataniiru. Oduu odeeffannoon keenya guyyaarraa kanuma natti fakkaata Girma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu odeeffannoo guyyaa irraatiin qabanne asumatti goolumni jirra qophiileen FIB fufuu waan nu faana turtaniif horaa bulaa.